Ya walala walalitu amma yona Ya mukenga di salone adambane nafnu ya jigako Imi manjalala Toba korma Artistoota dargaggoo beekamtii guddaa qaban Oromiyaan qabdu keessaa Jaamboo Jooteen isa tokkodha. Viidiyoo keenya har'aan sirboota Jaamboo Jooteen YouTube irratti maxxanse keessaa agartii baay'ee qaban duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Namoonni chaanaal keenyaaf haaraa taatan chaanaal keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Imimmaan jaalalaa kunoona raayyaa asin gargar baay'ee kophaa kamintaa. Sirbi Imimmaan Jaalalaa jedhu kun sirboota jaalalaa afaan Oromoo keessaa beekamtii guddaa kan qabuu fi haga har'aatti illee kan dhaggeeffatamaa jiru yoo ta'u bara 2013 waggoota kurnan dura karaa Oromoo episoodiin YouTube irratti gadhiifamuun agartii 100,000 olii fi laayikii 718 qabaachuun sadarkaa 7ffaa irratti kan argamudha. Yamukkeen gaaddisa loonii si yaade anjalallee wal argaan keenya yoom Yamukkeen gaaddisa loonii si yaade anjalallee wal argaan keenya yoom. Sirbi Yeedaloo Aadaa Wallaggaa qabu Yamukkeen gaaddisa loonii jedhu kunis bara 2013 waggoota kurnan dura YouTube irratti maxxanfamuun agartii 284 olii fi laayikii 1,700 ol argachuun sadarkaa 6ffaa irratti kan argamudha. Amma yoonaat anjiroota goota tamarraa sinna miidhee sinna moo'ee anjaladheen beeku kan biraa. Viidiyoon sirba kana daansii ammayyaan kan hojjetame yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2013 YouTube irratti gadhiifamuun agartii 587 olii fi laayikii 3,400 ol qabaachuun sadarkaa 5ffaa irratti kan argamudha. Osol barbaannu maaliif wallanna jaalatti aannanii wajjin uulannaa. Sirbi Kamise jedhu kun Jaamboo Jooteef sirba isaa jalqabaa YouTube irratti maxxanseedha. Egaan sirbi kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2012 YouTube irratti maxxanfamuun agartii 668 olii fi laayikii 4,000 ol qabaachuun sadarkaa 4ffaa irratti kan argamudha. Muka odaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dheera. Sirbi Geerarsoof keessaa qabu Gooba Kormaa jedhu kunis bara 2013 waggoota kurnan dura YouTube irratti gadhiifamuun agartii miliyoona 1.4 olii fi laayikii 8,100 ol qabaachuun sadarkaa 3ffaa irratti kan argamudha. Yaa walala walalitu tibba si yaade bariitu. Sirbi Jaamboo Jootee Raada Gaarree jedhu kun yeroo itti Qaatafariin albama isaa dura ba'aa jedhu eebbisuutti kan sirbe yoo ta'u bara 2017 YouTube irratti maxxanfamuun agartii miliyoona 4 olii fi laayikii 17,000 ol qabaachuun sadarkaa 2ffaa irratti kan argamudha. Addaan baanee nafnu yaa jigaakoo sirra seenyuun na beekaa gobaakoo kan darbe sambadii sisittiin kaasuu nattiin kaasin wanna yeroo nu gootee isa yaadde samman gaabbiin. Waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yooma sidiisa barris dabareedha nama geechi yoo rabbi jedhe. Sirbi Beelbaa jedhu kun bara 2018 Jaamboo Jooteen ayyaana irreechaaf kan sirbe yoo ta'u waggoota 4 dura YouTube irratti maxxanfamuun agartii miliyoona 11 olii fi laayikii 42,000 ol qabaachuun sadarkaa 1ffaa irratti kan argamudha. Maatiiwwan chaanaalii keenya sirboota Jaamboo Jootee isinii dhiyeessine keessaa kan irra jaallattan koomentii irratti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti.